Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama arkafuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuu Marappe bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabachaa. Har'as akkuma baratame seera YouTube haarawaa qabadhee isiniif dhufee jira. Seerri kun maal fakkaata? Maal of keessaa qaba kan jedhu tokko tokko wajjin kan ilaallu ta'a. Seera kana YouTube'n kan gallakkiseef warroota monetized taataniif qarshii YouTube irraa hojjechaa jirtaniif baay'ee tokko seera murteessaadha. Seera kanatti fayyadamuudhaan qarshii hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo kanaan dura YouTube keessan monetized erga ta'ee booda beeksisa yookaan immoo maastaawoqiyaa isa jennu kan itti galchinu ofii keenyaa turre akkuma asirratti argartan. Egaa dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argartan YouTube'n seera haarawaa baasee jira. Egaa seerri kun YouTube advertising formats jedhamee egaa dhaggeeffattoota koo YouTube'n gallakkisee jira. Seerri kun maal of keessaa qaba kan jedhu tokko tokkoon viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Egaa dhaggeeffattoota koo YouTube studio keessanirra yeroo seentanitti jalqaba irratti beeksifni kun isiniif dhufee jira. Beeksifni yeroo hundayyuu haala kanaan mallattoo i kana kan geengoo taate kanaan ofirraa qabu baay'ee murteessaadha jechuudha. So kanaafiyyuu asirratti seera haarawaa YouTube'n baase advertiidhaan kan wal qabate jechuudha. Beeksisa ammaan booda YouTube'n ofii kiyyaa isiniif gallakkisaa. Ammaan booda dhaggeeffattoota kan koo ofii keessanii wanti gallakkiftan tokko illee hin jiru. Beeksisoota hundayyuu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo YouTube'n ammaan booda ofii isaatii kan isiniif gallakkisu ta'a jedhee isiniif baasee jira akkuma asirratti argartan. Egaa seera kana YouTube studio irra yeroo seentan jalqaba irratti starting in November keessa akka jalqabuudha ji'a itti aanu jechuudha. So seerri kun maal fakkaata? Seerri kun immoo maal of keessatti qabate kan jedhu tokko tokko ni ilaala jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo YouTube advert formats kan jedhu seera haarawaa kana baasee jira. Seera kana tokko tokkoon ni ilaalla. Egaa dhaggeeffattoota kan koo kanaan dura beeksisa jechuudha. Yeroo gallakiftanitti haala kanaan monetization irra seeruudhaan dhaggeeffattoota kan koo kanaan dura on godhatan monetization yeroo viidiyoo gallakiftanitti on godhatanii ergasii immoo daneettan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo beeksifnoonni kanaan dura asirratti gallakiftan taayipiidhaan kanaan dura ofii keenyaa filataa turre. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argartan display ads kan jedhamu jira, skippable video ads kan jedhu jira, non skippable video ads kan jedhamu jira. So beeksisoota kanneen kanaan dura ofii raayit gooneetiin ofii keenyaa gallakkisaa turre akkuma baay'een keessan beektanii. Ammaan booda dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan raayit gochuun hin barbaachisu. Ammaan booda beeksisoota kanneen viidiyoo irratti kan isiniif gallakkisu YouTube matama isaatti taa'aa jechuudha seera amma bahee irratti. Akkuma asirratti argartan beeksisoonni gosa sadiitu jira kan kanaan dura itti galchaa turre jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo keessan daqiiqaa 8 ol yoo ta'e beeksisoota ofii keenyaa itti galfachaa turre akkaataa ittiin galfattanillee kanaan dura isinitti agarsiisee jira. Irra deebiidhaan immoo dhaggeeffattoota kan koo booda YouTube'n jechuudha dhaggeeffattoota kan koo beeksisoota asirratti adeemaman kanneen gosa sadiin kanaan dura nu sirreeffachaa turre. Tokkoffaa before videos kan jedhu par roll kan jedhu jira kan jalqabaa jechuudha. Viidiyoon keessan yeroo jalqabutti kan dhufuudha beeksifni kun. Inni lammaffaadha immoo dhaggeeffattoota kan koo during video mid roll kan jedhamu jira. Mid roll kan jedhamu kun gidduu viidiyoo keessatti beeksisa galuudha. Sadaffaa irratti immoo after video post roll kan jedhamu dhumarratti dhuma viidiyoo keessanii irratti beeksifni galuu jira jechuudha. Viidiyoon keessan daqiiqaa 8 ol kan ta'u ta'e manage mid rolls kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan beeksisoota itti galchaa turre kanaan dura baay'een keessan ni beektanii. Akkuma asirratti argartan isa kana kan YouTube'n itti naaf galcheedha. Fakkeenyaaf viidiyoon keessa viidiyoo daqiiqaa 8 ol kan ta'u yoo ta'e immoo beeksisoota bakka barbaadanitti irra galchuu ni dandeessanii. Yeroo jalqabu irratti galchuu ni dandeessan. Isa jalqabaa start kan jedhu kanarratti ad break of godhanii ergasii itti galchitanii ergasii immoo ammas gara siquudhaan ad itti gootan jechuudha. Ammas gara siquudhaan kan biraa kan barbaadan itti dabalatanii akkanatti itti dabalachaa turre jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo beeksisa bakka viidiyoo keessanii bakka barbaadan irratti haala kanaan galchaa turre jechuudha. Egaa ammas asirratti kilik gochuudhaan ammas itti galchitanii ad itti gootan jechuudha. Kanaan dura dhaggeeffattoota kan koo wanta kana YouTube'n beeksisa bakka barbaadanitti akka galfatanii viidiyoo keessan irratti kan nuuf qopheesseedha. So haala kanaan beeksisoota bakka barbaadan irratti haala kanaan galchaa turre jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan bakka barbaadanitti galchuu ni dandeessanii jechuudha akkuma asirratti argartan. So ammaan booda beeksisoota kanneen dhaggeeffattoota kan koo YouTube'n mataa isaatti isiniif galcha malee isinii miti kan galchu jechuudha. Ammaan booda dhaggeeffattoota kan koo beeksisoota kanneen viidiyoo keessan irratti kan isiniif gallakkisu YouTube'dha kan ta'u jechuudha. Egaa ammaan booda dhaggeeffattoota kan koo settingii kana on wanti godhannu argamuu dhabuu danda'a. So monetization qofa on godhachuudhaan settingiiwwan kunniin YouTube mataa isaatiin kan beeksisa itti kennuuf lakkisu ta'a jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan seerri kun asirraa jalqaba November ji'a itti aanu keessaa ni jalqaba jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo wanta kana asirratti beekuun murteessaadha.
ammaan booda monetization warroonni taatan beeksisoota kan aad isiniif godhu YouTube mataa isaa ta'a jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkaataa seera kanaatiin kafaltiin isaanii illee dhaggeeffattoota kan koo maal akka fakkaatu bal'inaan asirratti kaa'ee jira. Wajjin ilaallaa hamma tokko jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argattan daqiiqaa meeqa keessatti akka itti galchuu maal asirra kaa'ee jira jechuudha. Beeksisoota kanneen akkuma asirratti argattan isa duratti isinitti agarsiise kana akkaataa ittiin itti galfattan kanaan dura isinitti agarsiisee jira beeksisa viidiyoo keessan irratti. Amma immoo matamma isaa YouTube'tti isiniif galchaa jechuudha. Egaa asirratti gaafii namoota baay'ee kan ta'u dhaggeeffattoota kan koo wanti kun namoota baay'ee ni miidhaa kan jedhu fakkeenyaaf YouTube qofattu itti isiniif galcha beeksisa ammaan booda wanti oon godhatan jiraachuu dhabuu danda'a. Seerri kun hojii irra oolee yeroodhaaf ji'a tokko ni qaba. Yeroo hojii irratti ooletti maal akka fakkaatu bal'inaan wajjin kan ilaallu ta'a seera kana jechuudha. YouTube advert formants kan jedhamu kana jechuudha. Seera haaraa YouTube'n baase kana jechuudha. Kan yeroo itti aanu bal'inaan wajjin ilaalla. Yeroo inni gallakkisetti yeroodhaaf garuu Noovembarii irraa jalqabee beeksisa kan isiniif gallakkisu YouTube'dha jechuudha. Viidiyoo keessan irratti ammaan booda YouTube keessan irratti beeksisa gallakkisuun hin dandeessanii yookaan hin barbaachisu jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo warroonni liivii irra seentan liivii irratti dhaggeeffattoota kan koo kanaan dura baay'ee rakkisaadha. YouTube irratti qarshii hojjechuun viidiyoo keessan erga gallakkiftanii boodaadha kan argattan liivii irra osoo jirtan adsii yookaan immoo beeksisa hin fidu namoonni haaraa yeroo seenan jalqabaa fi dhuma irratti qofa fidaaf jechuudha. Yookaan immoo liivii irraa erga bahaniitti deebi'aniiti kan beeksisa fidu. Ammaan booda immoo dhaggeeffattoota kan koo seera kana fooyyessee jira. Ofii keessanii maastaawoqiyaa yookaan beeksisa advertii akkaataa ittiin galfachuu dandeessan isiniif qopheessee jira. Akkuma asirratti argattan mid-roll ads frequency kan jedhamu jira. Mid-roll ads frequency kan jedhamu kun liivii keessan irratti dhaggeeffattoota kan koo sitingii kana qofa aad godhachuudhaan frequency kana qofa sirreeffachuudhaan akka barbaattanitti dhaggeeffattoota kan koo liivii keessan irratti beeksifni akka deemu gochuu ni dandeessanii. Kanas kan gootan mid-roll ads frequency kan jedhu kanarratti daqiiqaa 6tu jira, daqiiqaa 12tu jira, daqiiqaa 18, daqiiqaa 24 fi daqiiqaa 30. Egaa daqiiqaawwan kanneen eeggatee beeksifni akka achirratti deemu liivii irratti isin sa'aatii 2 yookaan turtan ta'e fakkeenyaaf daqiiqaa 6 beeksifni akka dhufu yoo kan barbaadan ta'e daqiiqaa 6 filattu 12 akka dhufu beeksifni yoo kan barbaadan ta'e 12 filattu 18 akka dhufu yoo barbaadan immoo 18 filachuudhaan akkanumallee 24 30 daqiiqaa 30 beeksifni akka namootaaf dhufu gochuu ni dandeessan jechuudha. Kun baay'ee qarshii hojjechuudhaaf keessattuu YouTube liivii irratti kanaan dura qarshii baay'ee hojjechuun hin danda'amu. Qarshii muraasa hojjettanii viidiyoo irratti kan hojjetamu liivii irratti baay'ee argattanii so ammaan booda wanti kun mid-roll ads frequency kan jedhamu settingii kana sirreeffachuudhaan viidiyoo keessan liivii irratti advertii yookaan beeksifni akka deemu gochuudhaan viidiyoo keessan irratti qarshii baay'ee hojjechuu ni dandeessanii baay'ee argachuu ni dandeessan jechuudha. Lammaffaa immoo kan addaa kan fide ammas liivii irratti dhaggeeffattoota kan koo seera haaraa inni fide keessaa tokko let YouTube decide when to display ads kan jedhamu jira. Seera kana dhaggeeffattoota kan koo YouTube keessan irratti decide wanti gootan ni jira. Settingiiwwan kanneen sadee isin qopheesse kana jalatti jechuudha. Decide kana jalatti adsii kana jalatti sadee isin qopheesse tokkoffaa conservative kan jedhamu balance didna aggressive kan jedhamu sadeen nu qopheesse sadeen kanneen keessaa tokko ni filattanii fi ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo beeksisa ofii isaatii YouTube'n itti isiniif galchaa jechuudha. Viidiyoo keessan irratti liivii irratti yeroo hojjettan wanta kanneen lamaanitti fayyadamaadha. Wanta kun liivii irratti akkamitti beeksisa kanatti galfanna akkamitti immoo sirreeffanna liivii irratti kan jedhu yeroo itti aanu viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufa. Ammas kan koo seerri kunillee hojii irra oola jedhee yaada. Kanaafiyyuu YouTube adverting formants kan jedhamu seera haarawaa YouTube'n beeksisa irratti advertii irratti baase kana fakkaataa dhaggeeffattoota kan koo ammaan booda beeksisa viidiyoo keessan irratti hidhuun isin barbaachisu kan isinif hidhu beeksisa ammaan booda viidiyoo keessan irratti YouTube'dha ta'a jechuudha. YouTube'ttu beeksisa isinif hidha jechuudha. Kanaan dura as monetization irra seenuudhaan beeksisa adda addaa itti hidhachuu ni dandeessan. Beeksisa display ads kan jedhamu jira, skippable video ads kan jedhu jira, non skippable video ads kan jedhamu jira. So kanneen kanaan dura manage mid rolls kan jedhamu irra daqiiqaa 8 ol viidiyoon keessa yoo ta'e isarra kilik gochuudhaan beeksisa adda addaa itti dabalachuudhaan akkuma asirratti argartan bakka barbaadan irratti itti hidhachuu kan dandeessan. Kanaan dura settingii bareeda ture. Ammaan booda settingiiwwan kanneen dhaggeeffattoota kan koo arguu dhabuu dandeenya. So kana gaafa inni seera irra oolchee settingii kana inni gad lakkise kan waliin ilaallu ta'a jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kanaan booda seera haarawaa YouTube adverting formants kan jedhamu kana fakkaata bal'inaan immoo yeroo itti aanu bal'inaan qabadhee isiniif dhufu ta'a. Liivii irratti wanta addaa yeroo gad lakkisetti maaltu jijjiirama akkamtu uumama akkamii sirreeffatan akkamitti beeksisa liivii irratti itti galfatan kan jedhu yeroo itti aanu isiniif qabadhee dhufa. Akkanumallee viidiyoo keessan irratti ammaan booda beeksisallee itti ofii kiyyaa itti isiniif hidha jedhee jira. Kanaanis qarshii keessa wanni isinirraa hir'isu tokko illee jiru. YouTube'n indoom baay'ee bareeda nu fide sababni isaas
isteeppii viidiyoo keenyaatiin viidiyoon keenya viidiyoo barnoota yoo ta'e beeksisoota viidiyoo barnootaatiin wal fakkaatu akka fidu kan muuziqaa yoo ta'e beeksisoota muuziqaatiin viidiyoo muuziqaatiin wal fakkaatu akka isiniif fidu carraa isiniif uuma waan ta'eef itti fayyadama. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Ammaaf waa'ee seera YouTube haarawaa inni baase kana fakkaata. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa ta'an subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqaba. Viidiyoon kun asuma irratti xumuree jira. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.